Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa immoo baankota keessaa baankii Dashaninaan biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana ganumatti caqasaa isiniin jennaa jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraacha biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii Dashayin akkuma jedhe biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa darbamu jechuudha. Guyyaa lamaan sadan darbee hin hojjenne jechuudha. Haalli xiqqoo namni jabne waan ta'eef hin hojjenne asumaan dhiifamaa isiniin jedha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii dabalee jira jechuudha. Akka torbee darbe baay'ee gadi bu'ee hamma immoo dabalaa jira jechuudha. Sababni isaan dhugaa baay'ee dabalaa jira jechuudha. Karaa Itoophiyaa.marketiin biyyoonni hunduu bakka duraan turanitti deebi'anii jiru jechuudha. Salphumatti Itoophiyaa.marketii dabalee jira jechuudha. Har'arree kaleecharree edeen gaddarree ilaaleen ture jechaadha. Hin hojjenne malee jechuudha. Dabalee jira jechuudha. Har'arree dabalee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaa har'aan guyyaa 3 moo 4 dabalee jira jechuudha. Akka torbee darbee otoo hin taane torban kana immoo dabalee jira jechuudha. Egaa salphumatti karaa baankiitiin illee akkasuma jechuudha. Karaa baankiitiin illee samoona kana dabalaatuma jira jechuudha. Karaa baankii Dashin baankii hundaanuu jechuudha. Karaa baankii hundaanuu dabalaa jira jechuudha. Akkuma karaa Itoophiyaa.marketii dabalaa jiru baankiin illee dabalaa jira jechuudha. Salphumatti egaa akkuma beekamu immoo gabaabumatti kan qabadhee dhufee biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Dubaay, Dirhama, Awustiraaliyaa doolaara, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firaankii, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Dashanii biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Dubaay Dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 jechuudha. Karaa baankii Dashaniin jechaadha. Amma salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 63 fi saantiba 08 jechuudha. Itoophiyaa.marketiin dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Dashaniin birii 100 fi birii 42 fi saantiba 48 jechuudha. Inni itti Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.marketii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 18 fi saantiba 54. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Dashanii jechaadha. Birii 93 fi saantiba 18. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.marketii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 8 fi saantiba 95. Kan itti aanu Hoomaan riyaalii tokko karaa Itoophiyaa.marketii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 24 fi saantiba 16. Kan itti aanu Dubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.marketii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 44 fi saantiba 37. Akkasuma immoo Dubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashanii birii 38 fi saantiba 79. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa Itoophiyaa.marketii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 43 fi saantiba 47. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii karaa baankiitiin baankii Dashaniin birii 37 fi saantiba 98. Kuweet diinaarri tokko karaa Itoophiyaa.marketii.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 34 fi saantiba 27.
Baareen diinaarii tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 24 fi birrii 32 fi saantiba 11. Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 93. Joordaan diinaarii tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 29 fi saantiba 87. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 66. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 36. Yuuroon tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 93 fi saantiba 18. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Dashaniin birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 28. Iswiis firaankiin tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 12. Koronaan tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 62. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 95. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 38. Yemen rihaalii tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 68. Kan itti aanu Israa'el sheekeliin tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 72. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 57. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo guyyaa har'a akkuma jedhee baankii Dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni madamadaa biyya jirtan immoo dinaara biyya isaanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessaa paawundii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birriin Paakistaan fakkeenyaaf guyyaa har'aa 0 saantiba 57 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasuma birrii Yemen irree guyyaa har'aa 0 saantiba 68 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Kunillee birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadhee jechuudha. Salphumatti birriin Beerutii jechuudha. Paawundiin Beerutii akka birrii Yemenii fi akka birrii Paakistaan waan baay'ee xiqqoo ta'aniif isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Asirratti Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Garuu isin sadan kana keessa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaaniif Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko yoo karaa Itiyoo-Bilaak-Maarket.com yookaan gabaa gurraachaan ergattanii birrii 100 fi birrii 63 fi saantiba 08 jechuudha. Kan ani irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jirtanii jechuudha. Mana madaabii jirtanii jechuudha keessattuu. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan jechuudha. Baankota keessa immoo baankii Dashaniin immoo yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 42 fi saantiba 48 jechuudha. Kana ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Dashaniin kana ta'a waan ta'eef kanan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Warroota mana madaabii jirtanii jedhee amma kana asirratti kan naaf beekuu qabdanii warroonni mana madaabii jirtanii dinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen irree
Akkuma jedhe paawundii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Asirratti warroonni Joordaan ala hojjettanii jechuudha diinaara fudhachuu maltu jechuudha. Diinaara yoo fudhattanii isa diinaara dura dubbadhee tanan herreeggattu jechuudha. Dura dubbadhee waan ta'eef isaan herreeggattu jechuudha. Tarii yoo diinaara fudhattanii jechuudha. Garuu beekamaasa jechuudha. Walii galtee daldaltoota biyya keenyaa fi biyya sanaa jechuudha. Doolaariidha jechuudha. Doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.